إنه تمن جروب يجلسها والله ما دي سوام بيان دبر كأنه ما تو كأنه ميرا بيجي أما أيه فكين galatoma gubbarra tol deebina. Arroo daqiiqaa sii kenna yoo booda dubbadha jettee turtereef. Okay, arroon busy jira. Itti aansee Xaayir Alislaam. Jirtu Jirra jirra. bakka hedduu isin dhaggeeffataa turre. Isii wooma lamaa beekta. Irrumatti wal nyaatan malee lamuma isiin. Lamumarratti wal fixan. Jimaan keenya hirkannee waan goonuu nuti godhaa isaan waan kennaa haasa'an. Isaan ammoo xallaa hogguu dhuganii galabbatanii odeessanii wal galabbatanii waan fedha wal godhan nulleen irraa haasofna. Walirraa haasa'uu kanarraa gama gamanaa wacii hogguu ka'uu na ajaa'ibaa. Dirree dimokiraasiin kabajuu dadhabuu obsuu dadhabuu irraa kan ka'e na fakkaata. Namoonni isaanii naannoo isaanii yeroo nu jennu isaanillee naannoo ebaluu yoo jedhanii maqaa kennadhaan rakkoo hin qabu. Akkuma Oromiyaan sun duratti jedhe warri kun kaangoo qabuu fi kaangoo hin qabnellee tokkumaayyuu maal jennaan aangoo qabna jedhaniiti beekumsi liqeeffatamu kama beekaniin gabbaan malee. Kanaaf baay'ee isaanirraa expecting goonu beekumsa expecting goonu icciitii isaanirraa expecting goonu lafaan gurguratinaa jechuuf ammoo kaleessas waggaa 100 duraarraa maatiitti gurguratanii keessaa godaanaa jiru. Zambeelii qabatanii godaanan. Bootti qofa waan as rakkamee bootti fudhatee kaa'ama. Ooruu isaa keessatti fooqinni ijaaramaa inni jala qota. Fooqinni ijaaramaa dhagaa guuraafiin kan siraa dalagaa fi na akkasii gizee akkasitti lafa gurguranii maqaa isaanillee gurguratanii maqaa namaa bitatanii margarraa baqqalaa gizeetti baasanii nabsabbaatiin ilmaan isaa dhalatillee bargoondeerra kophee miilan deemaa dhufa bara. Teepha kaatee miilan deema gommaa kaatee maqaa baasuu dhufa bara shimallisii maqaa baasuu dhufa shimallis abdiisatii. Eessa dhufa? Buraayyuu dhufa laga xaafuu dhufa laga daalii dhufa. Sanyii gootaa tuulama keenya kana maqaa baasuu dhufan. Amma isaanillee waan kenna waan fa'e waan arganaa dubbatan nullee waan arganee fi waan beeknurraa dubbanna. Feestaala guuratanii kunoo baaleetti nutti gudaananii dallu kunoo nu cinqaa jiran kunoo bakka hunda hamma ammaatitti nutti gudaanaa jiran lafa gurguratanii eenyu gurgurata kama akka caalaa bultumee kanatu abbaan isaa kabaadiyaa lafa gurgurata. Xaayir kenna hedduu takka dhugaadha. Wanni kunneen waan dhugaadha garuu ammoo irra caalaa walqee kun dirqama barbaachisaadha dhiifamaa asabaanii qabdu walqee kun barbaachisaadha yoo walqee kun hin jiraanne gara takka iyyuu socho'uun hin danda'amu. Kanaaf sirriidha ijoolleen xinnalleen bookallee unadhaa coomallee muradha. Gini sirriidha booka akka muratte akka dhuyda akka unattanis coomas akka murattan sirriitti beeyna. Gini lafa gurgurtanii bookan unatina lafa gurgurte ka duraan gurgurtanii ittiin unattan ka duraan gurgurtanii ittiin murattan gaadha bakka. Sinigale gaadha. Akkasitti jirra beekta. Wanni kun waagaa guddaa nu kafalchiisee laala waagaa guddaa nu kafalchiise qabsoo Finfinnee ka jedhame kun asoosii lafa tana bookatti jijjiiruu baatanii qixxee takka lafti tun silaa har'a namni Finfinneen ta'u Oromooti jedhee dubbatu Finfinnee mata Oromoo ta'uu beektu tana bara Finfinneen ta'u Oromooti jedhee hiriira ba'aa ture Oromoo. Maaliif? Teenna ta'uun beeyna. Gara tokkoon Amaaraa rageessuu taati fakkaattiishu. Finfinneen ta'u Oromooti yoo jettu adaa duraan tajaraatii miti jarri amma kanaaf jedhee Amaarri teessanii miti nu jechuu eegale. Wanni waan kan nu jechisiise maal? Keessa laallee gamana keessa deemnee laallee itti laallu manni achirra dhaabatu kennaa miti. Yoo laaltu ammoo namni kenna barandaa keessa deema. Bira gaddeebitee ammoo jettu lafa hagaaftee qixxee takka ammoo xiqquma waa xiqqishoo harkatti haftee iyyuu gurguratee bookan unataa cooma murataa jechuudha. Akkimuu balaa inni baasa. Namni booka san bara bookuma sanillee ifii hojjeta. As deebitee yoo jettillee coomallee ifumaa horsiiseetii gurguree jaratti
dhaqee lafallee gurgureetii irraa muratan mallee cooma laalmee. Gusirri waan kana ammoo walitti barbaachisaadha. Wanni kun nun hanqatu hunda keenya iyyuu nurratti gahaa ture. Isinii galee maaliif nurratti gahaa? Wayita lafti Finfinnee tun fudhatamtu Oromoo hundatu iyyuu ol dhaabatee irratti miidha. Kanaaf lafa jiddu galeessaa kana jechuudha caalaan. Amma sanbira darbee lafa daangaa Sumaalee jirtu ammallee maafiyaan nangoo gubbaa jiru gurgurateeti asii gubbaa kana cooma fi boo kan unataa jechuudha. Barma waan karaa takka kallattii takka qofaa miti. Wani rakkoo nuti ta'e. Kan gubbaa jiru kun garraa kana jira. Garraa kana daangaa Sumaalee gara Booranaatiin dhaqee Sumaaleetti gurgurata waan bookatee fi waan coomaa fudhatee jechuudha. Daangaa Sumaalee Harargeen Baaleen jirtu jaratti gurguratee cooma fi boo kan unataa jechuudha garraa kana. Laal wanni kun nu miidha jarannaa obsaa jirra. Meeqa keessanii ka husti la hustii kun ka safara keessatti wal galabbattan kun rakkoo iyyuu miti. Maaliif aadaadha wanni? Maaliif namuu wajjitee mana bookaa deemu wanni isaa fudhatee deema. Shimala fi fudhatee deema. Gaafa VIP deemtullee shugguxii fudhatee deemtaa jechuudha. Sadarkaa qaba akkaataan qabannaa keetillee sii galee iddoo itti waa unattutti jechuudha. Gaafa mana bookaa qaama karrama fakkeenyaaf dhugaa yoo dubbanne qaama boota nama wannaan dhaqe kuni hin agartaa jechuudha. Amma wayita kana iyyaa jira amma ilkaan isaa kana yoo laaltanii jiraattan iyyaa jira amma caalan. Jarri akka malee tumtee jetti dhukkiti. Iyyaa jira. Sigalee. Yaallee noo. Si qofaa miti garuu waan beekamtii qabduuf mana sirra footoo kee maxxanfatee goota kiyya jedhee iyyee uummanni wal wanni jechuun sun miskiinni galgalarraa wal galabbataa bulu. Ifuma yaafeeti jechuudha. Wal galabbataa bulu. Wal galabbatuun keessan kun ammoo maaliif ka'ee nu caale? Galgalarraa taraa kana fakkeenya ispaaltii kana maddi mana karaa konkolaataa kan maali ustila ustiin kun yoo deemte baatii ibsattee deemte nama cicciisu agartaa jechuu galgala. Maal ta'e uummanni kun jettee gaafachuus hin gaafachiisu. Maaliif hin beektaa jechuudha. Bakkuma sanii sitti ija siin lola ceesee gooticha sitti galabbatame jettee bira dabarta. Maaliif goota biraatii miti keessa galabbatu waan irra caalan bookichuma galabbata. Ammallee qixxee takka bookicha dhuydee wal galabbatti. Kuni naannoo kana qofatti hin dhaabbanne jarana. Gubbaa kanarraa gadi ka'ee lafa daangaa Sumaaleetti muree wayita gurguru daka sanillee ga'ee jira jechuudha garraa kanaa bookan unata. Daangaa Sumaalee Booranaan dhaqee waan jabdutti gurguru amma jeneraaltichi kun kan inni ittiin dhugu kuni kan inni nama gurbaa kanaan VIP bakka hin taa'ee dhugu kana teettee dhuyduun ittiin jedhu kuni daangaa Sumaalee daangaa as Keeniyaa fi Sumaalee Oromiyaa gidduu kan daangessu mooyyalleen kan itti gurgurame birri miliyoona takka kana qabsiifteetti bara jarri waan gizee takka akkana ciitattu bara. Haraqee tokkocha meeqan buusatti beektaa? Birri 100,000, 200,000, 500 buusti bara. Si galee? Warra piistoolan haraqee banatu. Sanuu bara Amaararraa bitanii. Sanuu bara Amaararraa bitanii bara. Tokkoffaa dhalaallee dhageeffadhu dhala jira. Dhala yoo fudhatte fakkeenyaaf dhala Oromoo tanaan asoo itti bitatanii yoo maa rakkoon qabu. Laalanii dhalaa warra nafxanyootaa kana bitatu. Bar dhalaa miliyoona takkaan galgala takka buufamtu jira bara. VIP kana keessatti miliyoona takkaan 500,000 kadha. Fakkeenyaaf amma kun namni biyya keenyaa kun dhaqee gabaa dhaqu beektaa karakkaree maalii ka jedhan kana yoo si galee. Miskiinni akka caalaa kun faa nama birrii 100,000 dhaqee karakkaruun hin ta'u. Nama miliyoonaan caawwataa taphatu nama miliyoonaan qumaara taphatu wajjin deemuun caalaatilee sirrii hin goone. Taada baaqin meedaan labbata. Ati 100,000 buufachuuf deemta dhalaan salaam aleekum siin hin jettu. Nama miliyoonaan buufatu. Ammoo keessattuu ijoollee Oromoo tana buufadhaame jara fayyadaa bakka. Biyaansi. Buufachuun hin oolu. Eega buufachuun hin oolu ammoo ijoollee miskiina Oromoo tana miliyoonaan buufadhaa. Bakka haa fayyadamtu akkuma waan buufattanii godhaa bakka haa fayyadaman. Buufachuun keessa hin oolu jechuudha jeneraal. Dhugaan tana jechuudha jirtu. Asuma jidduutti ammoo miskiinni wareega kafalaa jechuudha kun olaal. Alaa takka miliyoonaan inni buufatuuf miskiinni maana arga bakka kana taa'ee. Teessoon isaa baadoo haa ta'u teessoo baadoo kanallee isaa banachuuf bakka inni siraa taa'u kana. Jedhamee sadarkaa kanatti miskiinni isa maddii taa'ee unachuu hin danda'u bishaan qabanaa kana fudhachuu hin danda'u. Milaalaan boobbileeyanti. Kanaaf hayyee wanni gootan miskiinniif jala firaa baaftan isinitti hin kalaa'in
ijoollee bakkiteen itti fayyaduu qabdan miliyoonaan dhalaa buufachuun hin haftu miliyoonaan dhalaa Oromoo buufadha ijoollee mateen na tama teessuma taganda keessanii tana eegalee tachi keessatti manni jettee warra seeftii qabu kan maal wanni tanaftanyaati fi tana yidduun wayii ka jiru barbiyaansi amaaranyaa xiqqishu qola ammattee akka gaariitti san caalaa haasa'uu yoo dandeette malee indoom teennatu caala jara teenna buufadhaa miliyoona kanan jara fayyadaa bakka nu dabbartanii jirtan waan isin taasisuun wallaallee jechuudha. Gaafa walaa horiitanii dhuftaniitiin aangoo qabattan san ijoolleen naftanyoota tun dhalaadhaan tun nyaatte seetaa buccuq goote. Wayne jetti bar. Galgala cufanaan baatanii warra galaniintu jira. Warra amma aangoo guyyinu gurguddoo kana taayeen dubbatee jira. Galgala sariiraan baatanii warra galaniin kana jechuudha. bar warra akkaawuntii fi kennu jira bar achuma taanii bar birrii kisitti qabatanii deemuun birrii miliyoona takka daqiiqa mata achirra teettee ba mobaayilii wanni moobaayilaan buustaa bar irratti wanni isirratti akkaawuntii isirratti isa moobaayilaan achirra daqiiqa takka xaa gootee gatii walii galte dhumate birrii kana baattee deemuu hin dandeettu waan ta'eef ammallee achi keessaa baatee birriin kafaltaa waan hin danda'amne achumarra teettee moobaayila kaan irratti dabarsite mallaqa dhumate akkana baankii sadarkaa kana gubbarratti baay'ee nu saalfachiiftanii xiqqoo tara gaaggunnaa mee dubbadhaa yaada keessanitti hunfaa dhiifa manaa godhaa. Namni yaada qabatan jirtanii? Narraa fudhattee bar. Yaa itti bufii. Narraa yaa akkaataa haasawaa fakkeenyaaf akka gandaa fakkeessite osoo hin ta'in warra aangoo qabu kanarratti xiyyeeffadhuuti. Warra ammoo sirrii goote. Akkuma ati jette dhalaan babbareeda jira. Shamarran babbareeda jira. Kanuma buufataniitu maallaqi uummatarraa bahe uummatarraa sababu sun karaa saniin uummatatti akka deebi'u jechuun kee sirriidha. Kanuma. Ka dhugaatii isaanis haa fudhatanii xallaa haa fudhatanii jimaan fudhannaa addaan qoodamuudha. Dirree dimokiraasii kennuu fi fudhachuu kana barachuu qabu. Uummanni keenya yeroo waliin haasa'u dimokiraasii kana barachuu qabu. Ka jedhu qabaa itti hafufanii. Okay, galatoomi. Namni yaada qabadan. Okay, namni yaada qabadan waan jirtanitti fakkaatu. Kanaaf anillee yeroon kiyya yaa amma xumuree jira ganamaan seenee waan baay'ee haasofnee kanaaf irra dala jettan foloo tolchaa foloo isinii deebisaa akkasii xumuradhee jira Iliyaas hin jirtu Yaasiin hin jirtu naaf akka sagalee dhagaa galatoomi Yaasiin bakkitee hojii jira naaf fakkaate yaa Iliyaas bakka hojii jira naaf fakkaate aroonno biizidha kanaaf aga tokko obboleeyyan tiyyaa kanuma jechuu barbaada xumuree jiraanii irraa bayaa karaa wanni kaajaa yoo qabuufi akkas galatooma yeroo gaarii qabaadha warri foloo hojjetan foloo isinii deebisa. Akka duraanii tiktooka kanarra baay'ee turuun na jibbisiisa maal akka ta'e hin beeku. Jibbaa deemaa jira tiktooka kanaa. Kanaaf zoobizoo wanni guddaan maal VIP'tti haa kufu safara mana xajjiitti haa kufu boruu bakkee namni jiru safara mana xajjiitti garuu akka namni dubbatan yaa lamaanuu iddoon maalidhaa mana bookatti jechuudha bakkee namatti kufame kun mana bookatti walumaa galatti. Amma waan asirratti baanee nuti dubbachaa jirruuf maali jettanii kan isin beekuu qabdan ani caalaaf dubbachaa hin jiru. Jeneraaltichaaf dubbachaa hin jiru. Sababni isaa tasfaayeen caalaa dha'ee kuffisuun isaa aadaadha. Wanni uummata kanarraa bilisa adda baafnee ittiin waliin qulqulleeffannu wanni baay'een kana dura maqaa faannoo nafxanyaa jalatti dhokatamee lubbuun aartistoota hedduu badde baay'eetu jira.
Isa kana isin adda baasuun dirqama barbaachisaadha. Kan artistoota kana dura lubbuun dabartillee gombisaa ture jarumatu wal gombisaa ture laala isinitti maal mana bookaa dhaqeet waxxaratee quufee achi walii bayaa abbaan dandeen gombisaa jechuu bakka wal gombifti aadaadhaa jechuu isa lammataa eenyuuf sagalee ta'utti jira yoo jettan warra fuula sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan bintoota wa bintul biniini minaamin kaasirraa imimmaan nutti boottanii kun goota kiyya ibalu isin jettan sagalee kan wal jilbiinfachiisu kuni dantaa ifirra dhaabatee takkii dhalarratti wal loleet akkasuma mallee harqee fi quufeet itti ol ka'eetiin matarratti ol ba'e jignummaadhaaf walii baheet walitti dhukaasee dhukkee sontee shimala walitti naqaa jechuudha. Kun aadama naannoo kana keessa jiru. Warri as gubbaa jirtan bintoonni maaliin waca kana dhaabaa. Goonni wayitu hin jiru. Bakka wal kuffisaa. Sigalee kufee kuffisuun aadaa naannoo kanaati. Lafa kaatee osoo hin taane immoo dura booka dhuguu qabda. Booka dhugdee eegas wal gombiftaa jechuudha. Akka Oromoon guutumaan guututti akka naannoo isaatiitti aadaa adda addaa qaba. Kan naannoo biraan maqama'ee mataa kana micciira. Warreef isin himee jira. Wanti mirqaane mataa kana micciira jechuudha. Ijoolleen jiddu galeessaa tun ammoo wayititee galgala mana bookatti wal agartu wayita quuffattee jettu walii baati. Shimala ifee hirkifattee dhuydi bookasi erga wayita quuffatte walii baati jechuudha. Wayita manaa gabboo nagaan ol seen awwala shimala qofa qabatee duuda wayita nagaan dhufa. Wayita galu ammoo yoo namni dhibbi mana kanatti taa'ee booka dhugaa jiraate namni 52 wal qabata namni tokko gara manaan galu kun gara mana yaalaa bula kun ammoo gara mana isaa gala kabirri mana yaalaan galu mataa hidhate jechuudha. Kun aadaa naannoo kanaati. Kun wal barsiisuu qabnu waan kana jechuudha. Kanaaf ammoo as gubbatti isin miskiintonni gayyaatanii iyyitanii goota kiyyatu mataa akkana ta'e maali jarana kun Pulenti nuti walii yaanna wayita waan kan walitti himnu hagga walirra hubannoo qabnu walii yaanna biyaansi silaa takka takkaan qalbii akka nu yaannuun tana fuunee isin keessa keenna garuu maaliin itti yaanna yoo ta'e naf keessaa fuunee isin keessa keenna nutti dhaga'ama sigalee please nutti dhaga'ama akka nu yaannutti yaadaa jechuun dandeenyu bira dabarree haga teenna tana qalbii tana teenna tana keessaa fuunee isin keessa keennee itti yaaddanii akka nu deebiftan mara yaadutti jirra bira dabarree jechuudha minim maal dhagamchile dhugaas ni jechuudha. Maaliif beekumsa irra dhaabbannaa ta'uuna qubna gara irra dhaabbannaa haasofna dhugaa lafa jirtu haasofna jechuudha. Kaasirraa miidhamaa jiru feesbuukiin footoo caalaa bultumee baachuu dadhabee jedhee keessa miiseeyyaa ganaa barreessu ga'ee jechuudha. Buleessi sitti ma guyyaa har'aa. Ani mataan kiyya feesbuuka kiyya gattuquu jibbe. Buleessi kun ta'e jedhee ajandaa isiniif ta'ee haarawa ta'ee fakkaatee gabba'e malee ijoolleen teenya tuulamaa tapha isiiti kun jarri taphatti. Jara tapha dhoggummaaf barbaachiseedhaan. Ijoolleen tun amma tapha. Amma keessa keessan faanuu barreessiti. Maaliif tapha nu dhoggammaa wacanas gubbatti? Nuti namni ariifataan sa'a torbarraa seena mana wannaa kana mana bookaa kana. Ariifataan jechuudha. Kammoo hojiin itti baay'atu kan xiqqoo waan fi waan socho'atu qabu gara sa'aatii 11 irratti seena. Sa'aatii dhumaa irratti jechuudha. Bakkee zoomizoo eessatti walgaa magalgala mana bookati jechuudha. Gamaa gamana laallattee caloo itti hojjetta. Waan beekuuf isinitti himaa jechuudha. Manni bookaa safara keessa jira. Kana ija gamaa gamana dhawattee itti ol baddaa jechuudha. Shimala kee qabattee. Irkifattee jammarta. Garuu goita sa'a lama sa'a sadi jettu awwala qabatee soo gamanarra taa'u fuula dura ol teettan kanaan mataa walitti argufta. Ammallee aadaa naannoo kanaatitti yoo nama wal dhabdeen qabaatte akka aadaa naannoo kan keessatti inni asitti guddadde beekaa itti jechuudha. Akka aadaa naannoo kanaatitti yoo nama wal dhabdee qabaatte araaramuufillee dhawuufillee mana harqee mana bookaa deemta. Dhaggeeffadhu. Wanni lafa jiru qulqulluu walitti himnee walii hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Onneen teessan ximaatu warra fuula sooshaal miidiyaa jirtu warri onnee ximaa kuni onneen teessan tun akka malee akkanaan dhoohuun barbaachisaa waan hin taaneef isin gorsaa jirra malee jaraa dubbachuun nu barbaachisu waan beeynuufi jechuudha. Wel kanaaf namni maal rakkoo isaa fakkeenyaaf yoo har'a ibaluu tokko wal dhabdee yoo qabaate inni har'a mana kamitti mana bookaa kam seenaa mana xallaa kamitti argama jettee achi dhaqxee shimala kee siimessitee si galee akka gaariitti dhadhaabachaa dhufta. Yookaan gurmuu kanarra kaatee cinaa tokkotti jalliftee akkanatti dhufta.
ويتنانو سنجت كلفتيت ما سنت فياق أبدا ميري ويتولا فياق أبدو كان يجري كلفتيت سنتو كان ويتجباتو جبو بتشاس هونتاني سفر سنجوتو ربشتي مالف يبالو ويتول سينو نما مني كم من يبالو تي أسي يبالو تو كسكري فتي مرة تشين كاب دوارا تاو ما نانو كنا من يبالو كنا كسكري فتي نما باي يعني كم جمنا من جت دولا كم تيجي تلو كلفتيت هو مرة بوكا كانت توفين دربيتو سوتما نمي تشوفو كرال لا لا وانا رقصين قالوا يصير سوتما كمان لا لا شاك كانت سنتي ويتجبات أمو واه جتي سفر كنا قوتو ربشتي ويتول رفتو سنو رفياق باي وتيجي سيجبو نمني فياق أبو كنا ولي يا فتى دفت الرأيو فكيني في تصفين على ولي ركو كباتي سيجله على هذا بكتين تصفين تلو إيه ساجد بكسن تيمي وجاجو أكسي بكسن تيمي وتلوجي ذا تجري كوفتي أبيشوني ساعتك سيجله أبيشوني ساعتك جري كمان ملالا جتشان تتوكو إيجالا سيجله وان تكو جرايتشو أشي بودا كوني اللي ننشلسو بودا مال إيشاتي وليبانا ولينجتي تلا كنا وحرقفا من واني سنكده أبا منا ويتصدق شو نيدا ميري سيجله بقى هي كوفتا وين ثوت ما في الرابل برا كباسي تشوفها إسين جياتي على كنتي والجبين فجي